Inni kun namni hedduun hubannoo isaan qabu baay'ee waan baay'ee gaarii kaafte hawaasni keenya yeroo jennu hawaasa lama qabna hawaasa baratee fi hawaasa hin baratin lamaanuu bira rakkinni guddaan jiru rakkina hubannoo dhabuuti baay'ee waan rakkina cimaa waan ta'eef waan itti kaafte fakkeenyaaf yaala gara kiyyaatti na ilaallatu keessa ispeeshaalii waa'ee dhibee turuu fi dhibee garaachaatiin wal qabate dhibee turuu galaafataa keessaa tokko waa'ee vaayirasii turuu hepatitis B vaayirasii jedhamu kana yeroo hedduu miidiyaa irratti illee ni barreessan dubbadhasi inni kun namni hedduun hubannoo isaan qabu vaayirasiin kun maal akka ta'e hin beeku jechuudha. Kanaafuu hubannoo dhabuun sirriitti jira. Inni kun itti gaafatamummaa fudhachuu kan qabu I think ogeessa fayyaatiin fakkaatu. Ogeessi fayyaa sooshaal miidiyaa adda addaa fayyadamee hubannoo yoo uumin ispeeshaalii sooshaal miidiyaa uummata keenya bira ka'uu danda'u. Fakkeenyaaf piroogiraama akka ta'e hojjettu kan. Haadha abbaa kiyya bira yoo deemte tiiktookii fayyadamuu dhiisuu danda'anii feesbuukii fayyadamuu dhiisuu danda'anii namni televezyiinii irra ilaalle garuu waan hin jirreef. Keessattuu hawaasni iddoo baadiyyaa irra jiran kunniin hubannoo isaan bira geessuudhaaf sagantaa akkanaa kanneen ammaatti qopheessaa kana qopheessuun baay'ee barbaachisaadha. Nurraas ni eegama jechuudha. Kanaafuu hubannoon baay'ee gadi aanaadha. Dhibee garaachaatii xiqqoomaa hedduu miti jedhanii yeroo dhufanii yeroo indoskooppii hojjennu yeroo seennu kaansarii garaachaa ta'e kan argamu lakkoofsa hin qabu baay'ee hedduu jechuudha. Maaliif mallattoo wal fakkaatuuf. Waanuma xiqqoo hiisanii. Huma xiqqoo hiisanii hubannoonnis waan hin jirreef haakimoonni garigariin ofariillee yoo uummata keenyaa kennan uummanni kennas yeroo garigarii takkattiidhaan yaada haakimaa san fudhatee gara hojiitti waan hin jijjiirreef inni kunniin yeroo barbaachisaa hin taane dabarsanii dhukkuba barbaachisaa hin ta'e horachuutu jira. Kanaafuu hubannoo dhabuun baay'ee gadi aanaadha. I think irratti hojjechuudha. Ogeessa fayyaa irratti hojjechuudha. Wantoonni kunniin ni sirra. Gara keenyaan garuu ispeeshaal gara nu yaallu kanaan hubannoo dhabuun baay'ee guddatu jira.